የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሚዋጋው ለምን ግብ ነው? ምንም የተለየ ዓላማና ግብ የለውም። የኦሮሞን ህዝብ ከጭቆና ለማውጣት የኦሮሞን ህዝብ ከባርነት ቀንበር በማላቀቅ ነጻነቱን እንዲጎናጸፍ በአንድ በኩል ኢትዮጵያ ውስጥ የተነፈገውን ማንነቱን አግኝቶ ከኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር በእኩልነት የተመሰረተ ህብረ ብሔራዊ ኢትዮጵያዊነትን መስርቶ አንድ ላይ መኖር። የኦሮሞ ወጣትና ሌሎችም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ወጣቶች ላይ ጠመንጃ ወጥቷል። መንግስት ይሄንን መቆጣጠር ስለማይችል የራሱን ስርዓት መቆጣጠር ስለማይችል ፖሊሱም ሚሊሻውንና ወታደሩን መቆጣጠር ስለማይችል በዚህ መልኩ ጠመንጃ የማንም እጅ ላይ ወጥቷል። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው ህዝብ እየተጨፈጨፈ ያለው። ለምን መናገር አልፈለክም? አጫሉን የገደለውን ቡድን በተመለከተ እንጂ ሙሉ መረጃ አለኝ እኔ። አጫሉን የተገደለ ማን ነው የገደለው? ማን ነው ያቀደው? ኩኒ ሐሳዋ ጃልመሮ ድርባቲ ካን ከሌሳ ጋፊፍ ዴቢ ሚዲያ አማራ ወሊን ታሲሴዳ ከነሞን ሄዱን ዳወታ ቱረኒዳ ዋን ይሄኛ ከና ሐንጋ ጆሃር ሙሐመድ ፋሂድ አልአባሃን ወልፈል ሚሲሳ ቱሬ ሐንጋ ገርቴ ኦሮሞን ገንዳን ቆቆደሜ ጀለሜ ነሞታ ሄዱን ሶዳተማ ቱሬ ቹዳ ወንቶታ ሐራጃ Marron dubbate kadin keessa muraasa kana isin dhageessise haga xiqqoo takka kaa isin dhageessise homa inni jedhirraa waan amma dura Joohar jedhirraa asumaanuu ammoo diyaaspooraan Jooharii mataa nyaataa ture jechuudha. Itoophiyaan nutti faarsitee Itoophiyaa ajooytuu Itoophiyaa urgooytuu jechuudhaan diyaaspooraan imala galatoomaa irratti Joohariin waanuma itti fakkaatee gaafachaa ture irratti haga ammaatittuu diyaaspooraan sanuma kan inni oofaa jiru jechuudha. Warri Joohar gorselleen kan Baqqalaa Garbaa gorselleen hin dhabamu. Ammantan ammoo hogganaan waboodhaa dubbateeti jira. Waa'ee kana irratti dhugaan jirtu tan gadi baatee maalinni waa'ee Itoophiyaa irratti maal jedha Jalmaroon waa'ee akkasuma ammas jecha tokko kan amma dura qeeqa guddaa kaasee ture duriyyee uummata saamaa jirtutu jira kan jedhu irratti jechuudha waboof jedhe jechuudha namoonni hedduu waa'ee kana irratti illee qeeqni kaa'amaati ture waa'ee kana irratti illee Jalmaroonis dubbateeti jira waa'ee Hacaaluu waan inni jedhe kana hunda keessa jechuudha waan isin dhageessisee waan dhugaan lafa jirtu waan hawaasa nu jidduutti jechuudha waan amma dura gartee tokkummaa Oromoo diiguudhaaf deddeemamaa ture san irratti waan inni jedhe waan Joohar jedhe waan inni jedhe kana walitti finneetii waliin ilaalla. Gaafiif deebii kana keessatti ammoo waan inni kaase hanqina guddaa kan Jalmaroo irratti argillee ni jira. Kanas dhugaa jiru waan argaa jiru takkarra dhugaa jiru waan walitti himnitu jira waan inni jedhe kana keessatti jechuudha gaafiif deebii inni godhe kana keessatti waan inni dubbate kana keessatti waan dhugaa takka jechuun waan agarreerraa waan dhugaa walitti himnu takkatu jira. Haga dhumaatitti na waliin turaan Abduu Mobile App biraa warra jalqaba dhuftaa yoo jiraattan ammoo Abduun jedhama. Abduu Mobile App subscribe gootanii nutti makamuu dandeessan isiniin jedha. Dursaa hordoftoonni amantii musliimaa hundi keessanuu Eid Mubarak baga Eid Arafaatiin isin gahee warra waggaadhaan nagaa waliin Eidun haa godhu. Eid nagaa Eid gammachuu Rabbiin nuuf haa godhuun isiniin jedha. Eid Mubarak isin jechuun barbaada. Jalmaroon kaleessa gaafiif deebii miidiyaa kana kan hedduun keessan ni beektan jedheeti yaada achirratti kan haasa'edha haga ammaatti illee nama 100 oliin daawwatameeti jira jechuudha. Waa'ee dhiheenya kana cafcafaa lixa Oromiyaa Wallaggaan keessatti godhamaa jiru wal qabatee walumaa galatti kaayoon adda bilisummaa Oromoo yookiin ammoo waboodha maalinni kan jedhurraa kaasee hanga wantoota tahamaa jiru hundarratti gaafiif deebii kan godhame jechuudha. Wanti waan viidiyoo kan isinii waraabuudhaaf dirqamee fi waa'ee garaagarummaa paartiitiin Oromoo jidduutti deemamu fakkeenyaaf Oromoon yeroo garaagaraatitti paartiidhaan kan inni adda qoodamu jechuudha. Sababa paartiitiin namuu paartii san deeggara jechuudhaan kaan paartii kana deeggarachuudhaan gandaan akkaatuma itti fakkaate namuu amantiidhaan wantoota duraan akkasitu ture jechuudha. Amman tanallee yaalii akkasii warra godhaa jirantu jira. Warra karaa kiyya malee ana ala yoo deemte bitamaa ana ala yoo deemte gandee ana ala yoo deemte Oromummaan osirraa mulqamee Yamanii fa'aa yeroo itti taatu jechuudha. Joohar akka inni hidhaadha bahe osoo hidhaadha inni hin bahin wantoonni garaagaraa haasawamaa ture jechuudha. Jechuun Joohar sodaatamee yookiin ammoo itti hinaafamee ta'uu danda'a garuu wanna kana gadi fidanii ummata Oromoo jidduutti akka gartee tokkummaan Oromoodha jeeqamu godhuudhaaf warroota yaalaa jirantu jiraachudha wanti waan kana qabadhee isiniif dhufee jechuudha. Joohar akkuma inni hidhaa bahee macal isee Abiyyi akeekkachiisee akka hin dubbanne godhee yookiin ammoo biteetiin afaan qabachiisee jira kan jedhudha olola jalqaba irratti deemaa ture yaalattoota jechuudha. Eega san bira dabrame ammoo yeroo inni gartee fakkeenyaa fi dantaa dhuunfaa isaatiif dhimma dhuunfaa isaatiif gara Keeniyaa ollaadha yeroo inni deemutti achi dhaqee Jaalbaacaa jiran Albaacaa waliin mari'atuudha fi osoo bilisiginaa Finfinnee jettuu Finfinneetti dhiisee Baacaa dabalee waliin marachuu fi marroo hiikachiisuudhaa fi hidhannoo hiikachiisuudhaaf kan jedhu duulli guddaan irratti baname jechuudha. Qindaawwan guddaan hayyoota gurguddoo jechuun isaan deeggara jedhan dabalate jechuudha. Sanbira dabramee yeroo inni afaan Amaaraatiin gaafiif deebii godhutti footoo gartee gaafiif deebiin godhamuudhaaf faca'e irratti akkamitti afaan Amaaraatiin dubbataa alaabaa 2-3 duuba kaahee akkamitti alaabaa Impaayera Itoophiyaaf duuba kaahaa akkamitti alaabaa Oromoof duuba kaahaa kan jedhu
haalli akkasii sunniin deemamaa ture jechuudha. Gaafa inni gadi bahee ammoo waa'ee Itoophiyaan haala hamaa keessa jirti, haala hamaadhaan qilee irratti rarraatee qilee irra jirti. Kana keessa ammoo Oromoon Oromiyaa Itoophiyaa jechuun Oromiyaa jechuudha. Oromiyaan kana keessatti miidhamti. Hundi keenya gadi teennee waliin mari'atuu qabna. Mariidhaaf dursa nageenyaaf kennuu qabna. Yeroo inni jedhutti akkuma isinuu yaadatan jechuudha. Biyyi sun belbeltee gubattee nageenya wanni jedhamu hin jiru, waboo hiikkachiisuudhaa fi maaroodhaa Itoophiyaa suphuudhaa fi wanni hin jedhamin hin jiru jechuudha. Hanga alaabaa teenna lafa kaahii garee tokkoon haga jedhamuunitti jechuudha. Garuu garee warra jaalmarroo kanaa miti samboolatti deebina. Alaabaa teenna lafa kaahii maaliif jennaan alaabaan tuni kaayoo mataa isiidhaa qabdi. Dhageessanii jirtan jireetti jaada kaagaafsan. Alaabaan tuni waa'ee walabummaa qofarratti kan isiin hundooytu inni amma waa'ee Oromummaa san ayaam Oromoo faristi jedhan irraa gadi lakkisee tamma Itoophiyaa suphina kan jedhudha. Mootummaa jala kursii qabaa jira. Alaabaan lafa kaahuu qaba. Alaabaan tun kaa'uun haga Oromummaa lafa kaayite jechuudha. Maaliif Itoophiyaa jedhame akkasuma turratti deemamaa ture jechuudha. Wanni waa'ee kana keessa isinii babahee fi wal yaadachiisumaaf jechuudha. Duuba amman tana waan gocha guutumatti waan haala ilaalcha waboodhaatii fi waan ammatti godhamaa jiru biyyattii san keessatti godhamaa jiruu fi waan hegeree kaayoo adda bilisummaa Oromoo jedhamee jechuudha. Gaazexeessaan kan gaafate jechuudha. Saggaayee ka gaazexeessaa kana ni beektan jedheeti yaada. Warra habashoota warra ilaalcha durii qabu san keessaa garuu ammoo nama waa hubatu jechuudha. Duuba jaalmarroon gaafiif deebii kaleessa godhe kana keessatti waan hedduu kana yeroo isin hin jedhu yookiin amma fakkeenyaa fi jaalmarroo faarsuudhaaf Jawhar faarsuuf jaalmarroon akkas ta'e kana godhe Jawhar akkas godhe tana godhe waan jedhuufi miti. Waa'ee akkana kanarratti nuti ummanni hawaasni hoggantoota jala deemuudha. Hogganaan kun isin taane kana jala deemu, kan isin taane kana jala deemuudha. Waa'ee as keessatti dhugaa jirtu waan ittiin Oromoo wal qoqqoodu nuyi hawaasa waa'ee hawaasa keessaati jechuudha kan inni dubbachuu deemu malee waa'ee nama tokkollee faarsuutiif miti jechuudha. Kanaafi wanni kun hawaasa keessa gadi bu'ee hawaasa wal falmisiisaa hagam akka ture akka afuu battan isin jechuu barbaadeeti. Kanaaf duuba jaalmarroon kaleessaa gaafii fi deebii isaa godhe kana keessatti waan Jawhar jedhe irraa maal garaagarummaa qabaa, maal itti dabalee, maal irraa hir'isee, akkasuma ammas maal irraa jechuun amma nuti akkanatti yoo laallu maal irraa komannaa, maaltu irraa nu hir'ate kan jedhu waliin laalla isin jechuu barbaadeeti. Duuba jaalmarroon gaafiif deebisaa kana keessatti gaafiin jalqabaa gaazexeessaan gaafaterraa kaayoon keessan alaamaan keessan wanni qabsooftaniif maalii fi maal godhuu fi maal barbaaddanidha. Waan Jawhar jedhe hundi keessan gurraa qabdan asumaanuu diyaaspooraadhaa fi ergaadhaan qabaa jechuudha. Diyaasporaan ammayyuu Jawhar fakkeenyaaf walgahii isaa hin finne waan ta'eef diyaasporaadhaaf ergaan qabaa jechuudha. jalqaba irratti dhageeffadhu. የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሚዋጋው ለምን ግብ ነው? ምንም የተለየ ዓላማና ግብ የለውም። የኦሮሞን ህዝብ ከጭቆና ለማውጣት የኦሮሞን ህዝብ ከባርነት ቀንበር በማላቀቅ ነጻነቱን እንዲጎናጸፍ በአንድ በኩል ኢትዮጵያ ውስጥ የተነፈገውን ማንነቱን አግኝቶ ከኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር በእኩልነት የተመሰረተ ህብረ ብሔራዊ ኢትዮጵያዊነትን መስርቶ አንድ ላይ መኖር dhageeffadhu kakuun asitti wanni addi bilisummaa Oromoodhaa qabsaa'uuf maal innidha kan gurbaan jalqaba gaafate jechuudha. Wanni addaa hin qabnu waan uummata Itoophiyaadhaa irraa addaa hin qabnu nuti kaayoon nuti qabsoofnuuf sadarkaa duraa irratti uummanni Oromoodhaa mirgi isaa kabajamee Itoophiyaan Oromoo fakkaattu ijaaramtee ufiin of bulchuu sabaa fi sablammoota waliin nagayaan jiraachuudha. Itoophiyaan alaabaa Impaayera Jawhar of duuba kaa'eessan dhaabbannee sabaa fi sablammoota waliin nagayaan jiraachuudha. Kaayoon keenya inni dura isa kanaadha. Nuti homaa warra biraatiin warra qabsaa'ota biraatiin homaa garaagarummaa biraa hin qabnudha. Itti haafuuf dhageeffadhu. ከዛ በዘለለ ህዝቡ ከፈለገ የራሱን መብት እስከመወሰን የሚደርስበት አይነት ትግል ነው ሲካሄድ የነበረው። እኛም የምናካሂደው ትግል አሁን ከሱ የተለየ አይደለም። የኦሮሞን ህዝብ ከጭቆና ወይ ከባርነት አላቀን የራሱን መብት በራሱ እንዲወስን ለማድረግ ነው። የትግላችን መጨረሻው ግብም ይሄ ነው። jechuuni fakkeenyaaf kun maaliin amma haga ummanni hiree ofii murteeffachuutitti sanirraa kan hafe ummanni hiree ofii murteeffachuutitti hanga gahuutitti qabsaa'uudha jechuun yoo feene Itoophiyaa waliin beerasabii waliin jechuudha sabaa fi sablammoota waliin Itoophiyaan Oromoo fakkaatu tamaa Jawharii fi Baqqalaan jechaa jiran tana jechuudha. Ijaarree sanii waliin jiraachuudha suniin tahamuu yoo fakkeenyaaf sun tahamuu baate ammoo ummanni haga hiree ofii murteeffachuu dandahuutitti godhudha. Kan hiree ofii murteeffachuun keeyyanni 39 jiraatee yoo dandahame Itoophiyaa waliin jiraachuu yookiin ammoo haga mirga fottoquu kabachiisuutti jechuudha. Kuni
dimokiraasiin dhabamuyyuu nama ajjeesuu nama hidhuun jiraatuyyuu Itoophiyaa federalizimii sobaa taatuyyuu tanuma kaleessa gartee fakkeenyaa fi yeroo yaadi keessa ture keeyyanni 39 ture jirachuudha gaafa yaadi keessa yeroo har'aan tana fakkeenyaaf bilisiginnaadhaan ni haqama jedhameeti jechuudha malee kan sodaatamu. Asirratti amma waa'ee Itoophiyaa irratti waa'ee kaayoo irratti hagam takka akka wal falmame ni aratu Jawaarii irratti hagam akka duulame sababaan itti alaabaa kiyya lafa kaahiidha kan jedhame kanarratti jechuudha. Garee warra jaalmarroo kanaa miti garee biraatii kan kana jedhe isin hundinuu ni beeytan jechuudha. Yeroo kana isin jedhu amma asiin marroon gaariidha asiin kuni gaariidha kuni kana maaliidha miti. Kaayoo irratti maal garaagarummaa qabanii akkas walitti duulamaa ture haga hawaasa gidduutitti wal akkasi wal farrajamaa ture kana keessatti ammoo diiyaaspooraadha tokko kan garaa nama nyaatu diiyaasporaan kama akkanumatti gartee fakkeenyaa fi akkamitti Itoophiyaa nutti jettaa akkamitti Jowaar nuti si kabajnaa Itoophiyaa jetta Jowaar takka beeki dhugaa dubbachuu fi waa'ee Oromiyaa walaboomsaa irratti gaafa ayam Oromoo faristi jedhullee Oromummaa kootiin dura kabajamuu qabaadha malee Oromoo Itoophiyaa keessaa baasaadha gaan baasan Oromoo Itoophiyaa keessa jechuun gaafa durii dhugaadha ittiin Jowaarlee waan tokko jedhee ture nuti bilaash harka isin hin dhoysifnu waan hin taamnetti harka isin hin dhoysifnu karaadha kan godhamu walabummaa sun osoo tahamee karaa nagayaatiin eega gartee walii galame karaa nagayaatiin jaalalaani malee humnaawwan ni godhamu hin jiru ka jedhu Jawaar yeroo garagaraatitti ummataaf deebisaa yeroo kennu dubbate diiyaaspooraa ar'arraa dhageessa jirtu hoogganaa kee jabeeffadhu hoogganaa kee jabeeffadhu jaalmarrootti amantee yoo taate kaayoo isaa dhageetta jirta jaalmarroo jala deem Jowaaritti amantee yoo taate Jowaariin jala deem kanarraa kan hafe Jowaar akkamitti Itoophiyaa jedha jaalmarroon ammoo walabummaa qofaa fi kan inni qabsaahu kaayoon isaa yoo jettee uf sobuudha Jawaarillee dubbatee ture jechuudha nuti kijiba harka isin hin dhoysifnu mee qaamni abbaa fedhee gadi baheetiin ifaa bilisatti mee kan kanaaf deemna jedhee isinii himu haa jiraatu jedhe warri gaafa dhiyoo alaabaa kenna lafa kaa jedhu sunillee na'amani osoo gabbahee gaafatame akkuma jaalmarroon jedhu kana jedha wanni kaleessa arra jirtu wanni waggaa 30 duraa gaafa duraa Eertiraa keessatti jiru arra jiru hooggansa tokko jechuun maal inni akkaataa siyaasa akkaataa itti deemsisu akkaataa itti oofu qabaa jechuudha. Jawaar fakkeenyaaf akkuma waggaa 5 dura arra haa godhu yoo jenne anaati ajaju taane waggaa 5 dura yoo jaalanne akkasuma haa ta'u yoo jenne gaafa waggaa 5 duraallee nu himi kan itti kenne jechuudha. Beekumsa isaatiin gadi bahee nu agarsiise waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu jara deemuudha kan si barbaachisu. Jawaar akkam Itoophiyaa jettaa Jawaar akkam qawween hiikamu jettaa maaliidha waan amman tana diiyaaspooraa keessatti Jawaar itti mataa nyaataa jirtan san jechuudha. Jawaartu mataa nyaatamaa fi biti jechuun gaafi matakkatti Awurooppaa irraa haga Ameerikaatitti kan amma deemamaa jiru kana waan irratti argaa jiru waanuma kana ta'eef jechuudha. Kanaafuu diiyaaspooraa kiyya hin gowwoomatini duula imala galatoomaa irratti gaafiin deemamaa jiru waan kana ta'eef kana keessa ni beekudha. Kanaafuu diiyaasporaalleen keessatti uf ilaala dhugaan jirtu tanuma. Tarii wanni Jawaar ittiin deemaa jiru wanni Baqqalaa Baartiin Ofeekoodhaa ittiin deemaa jiru humna kennaa ol ta'uu danda'a. Garaagarummaan isaan jidduu jiru qawweedhaan waan galma jedhe kana gayaa ani karaa nagayaatiin galma jedhe kana gayaa hagana qofa garaagarummaan isaan jidduu jiru Oromoo fi Oromiyaadhaaf Itoophiyaadhaaf isaan lachuu jechuudha. Itoophiyaawidha nuti hundi keessanuu. Taran didina jechuudha hundinuu haala yeroo jala deemama gaafa dur waggaa 30 dura 20 dura karaa harkaan dhoysisaa turuu danda'an jechuun kun gonkumaa hin taamuu miti beeki akkaataa wanni hundinuu yeroo qaba waan ta'eef kan isa raawuu dhageessaniiti jirtan jedheeti yaadaka mee ammas jaalmarroo waliin itti fufna kan waan jaalmarroo jedhu dhageeffadhaati walitti deebina ሀገር ቤት ያሉ ስፔሻሊ አዲስ አበባ ያሉት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መሪዎች እና ኃላፊዎች kanarratti jechuun waa'ee Addis Ababaa kanarratti namoota hedduu waan wacisiisee fiidha kana kan inni dubbateef jechuudha jechuun waa'ee Addis Ababaa jedhee jaalmarroon jedhudha Jawaar ammoo Itoophiyaa jedhee jaalmarroo Addis Ababaa jedhee Addis Ababaa fi Itoophiyaan maal garaagarummaa qabdiidha homaa garaagarummaa qabdu jechuudha jaalmarroonis kanuma jedhee warra Asmaraa irraa gara Addis Ababaatti deebi'anii hoogganoota isaanii warra akka Daawud Ibsaa warra amma hidhaa jiran kanaa fi kan hidhaa hin jirrellee dabalatee jechuudha nuti isaanii waliin homaa hariiroo hin qabnu kan jedhu irratti kan inni dubbateedha kanaafuu Itoophiyaa Addis Ababaa jechuun homaa garaagarummaan waan jiru jechuudha. ከአስመራ ወደ አዲስ አበባ በሚገቡበት ጊዜ ድርድር ስላልነበረ መንግስትም እንደዚሁ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በኦሮሚያ የሚካሄዱ ግድያዎችን ሁሉ ይፈጽማል የሚል ክስ ያቀርባልና ይሄ ጭፍጨፋ ማካሄድ ምን ፖለቲካዊ ትርፍ ያስገኛል? የአማራ ሴትለርስ አማራ እዚህ ሰፍረው ያሉት ኦሮሚያ ውስጥ jechuun zar cafcafaa gosarratti hundaa'e waa'ee kana irratti illee amma waan tokkoon isin hidhaman asirratti fakkeenyaaf ati feeteen paartii ABO'dhaa deeggarii jaalmarroo deeggarii yookiin hin deeggarin jibbi yookiin ammoo Jawaar hin deeggarii yookiin jibbi maal seetan wanni maqaa paartiitiin godhamu wanni paartii tokkoon ammatti godhamu sirnoota dabre Itoophiyaa keessatti akkasina godhe harka muraa maalii jedhamu kun hundi isaa waan uummanni godhe miti beeki.
waan paartiidhaan yookiin ammoo waan gareen tokko godhuudha. Garuu wanni suni nadaamaa uummata keessaa taate jechuudha. Madaa uummata keessaatti taate madaa hin fayyine jechuudha. Kanaafuu maal seetan ati haga feete osoo paartii ABO'dhaa kan jibbisu taate waboo jaalmaroodhaa kan jibbisu taate waboo Daawud Ibsaadhaa kan jibbisu taate wanni isaaniin godhamu Oromoon godhe jedhamee jechuudha. Hawaasa kana keessaa kan kaa'amu ammatti fakkeenyaaf tarii lakkinaan kutaa kiyyaa miti nuti yeroo iddoo kutaadhaatti amannallee mire kutaa kiyyaa miti Wallagga keessatti wanni godhamu na hin dhaqqabu yoo ka jettu Arsii ta'e yoo ka jettu taate Hararge teessee ka jettu Shawaa teessee ka jettu yoo taate sin hanqattu Oromootu godheedha. Duuba zarcafcafaa kana kan godhaa jiru eenyuunidha kan gaazexeessaan gaafate. Asirratti yaadatoota ijoo duriyyeen amman tana bakka sadarkaa itti gartee fakkeenyaaf eenyu nama ajjeesee irra hin beekne haga gaame gare duriyyeen baatee nama saamaa jirti kan jedhu irratti duriyyee waboodhaan jedhee maaroodhaan jedhee wantoota garagaraati jechuudha kan deemamaa ture ni yaadatoota duula Jawhar irratti deemamaa ture jechuudha. Sanis innis asirratti maal jedhe duuba bakka meeshaan fakkeenyaaf tokkoffaa jiraattota Amaaraa kan gartee fakkeenyaaf gaafa dura kaabatti zammataa turanii fi warra achirraayis galanii isin warra biyya kana diigamuu irraa adaane waan taatanii fi qawwee hidhattanii kabaja biyyaa eeguudha qabdan kan jedhu hidhannoon haala sanii rafamee nama hundaaf qoodamee jedhe warra achirra deemanii akkasitti qabaa jedhe warra Oromiyaa keessa jiranis kan sanirraa fe'e kan biraa gaachina sirnaa kan jedhamutu jira. Isa kana ammoo mootummaan hidheeti hidhachiisee jechuudha. Akkuma nu hiititti feekii mataa tolchee fi waan hunda uffannaa fi haala waan amma godhama jechuudha. Kan dhiyoo hanga isaan nuuf hibisan kana tolfatee oofaa jira malee nuti kaayoon kenna uummata nagaa irratti mitiidha. Kana ifaa bilisatti amma bariyaa jira kenna warri habashoota kun waan nu jibbuuf waan nu sodaatuuf dhuguma itti fakkaata shaneen akkasuma godhe kan jedhu warri siyaasaa oofatuu danda'a garuu warra dhugumaan akka iseetu jiraachuudha. Dhugaa dubbachuuf kanarratti siyaasni bilisiginnaadhaan ni fashale jechuudha. Maaliif Jawhar waan inni ta'e haga hidhaadhaa gabbahee arganiitti rifataniiti turan. Amman tana karanaanis jechuudha warra karaa hidhannootiin Oromoodhaaf qabsaa haa jedhurraallee dhugaa tana yeroo arganitti kaleessarraa jijjiirama haga jiru argaati jirtan jechuudha. Jechuun nuti ofii kennaa garaagarummaa nu jidduu jiru akkuma jirutti ta'ee akkasuma karaa Oromummaadhaatiin jechuudha biyya san keessatti Oromotu akkas godhaa jiru kan jedhu irratti illee waan guddoota akka jedheeti yaada dhageeffadha kuno ይታጠቁ ተብሎ ትጥቅ ሲሰጣቸው ነበርና አሁንም ሌላ አዲስ ትጥቅ ሲከፋፈል ነበር። እንግዲህ እናንተ ኢትዮጵያ ያዳናችሁ ኢትዮጵያን ከመፍረስ ያስተረፋችሁ ጀግናና ኩሩ ህዝብ ስለሆናችሁ በሰሜን ያገኘነውን ድል እንደዚህ አይነቱን እዚህ ኦሮሚያ ውስጥ መድገም አለብን ተብሎ ኢመደበኛ ያልሆኑ አደረጃጀቶችና ትጥቆች ሲከፋፈሉ ነበር። ሌላው ጋቸነ ስርና የሚባል የስርዓቱን ከጥፋት የሚከላከሉ የስርዓቱ ሺልድ ተብሎ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የተመሰረቱ ነበሩ። እነኚህ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ሪቤሎላ ወይም ደግሞ ፍሪደም ፋይተርስ አድርጎ ነው የሰሯቸው። ጸጉራቸው ሂውማን ሄር ወይ ደግሞ ሰው ሰራሽ ጸጉር ተሰጥቷቸው አለባበሳቸው፣ አካሄዳቸው፣ ሁሉ ነገራቸው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን መስሎ ነው የተሰሩ። ይሄ ሁሉ ነገር ሌላው ሶስተኛው ደግሞ መንግስት የለም። ሚሊሻው፣ ፖሊሱ፣ ወታደሩ ሁሉ ነገሩ ጠመንጃ እየጣለ እየሸጠ በፈለገበት ሰዓት የፈለገ ነገር ያደርጋል፣ ትቶትም ይሄዳል። ሀገሪቷ ውስጥ ስራ የለም። ወጣቱ ተምሮ ስራ ሊያገኝ አልቻለም። ስራ አለማጣት ብቻ ሳይሆን ደግሞ ወጥቶ ለመግባት ሰላም የለውም እና ጠመንጃ እየተትረፈረፈ በመጣ ቁጥር የኦሮሞ ወጣትና ሌሎችም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ወጣቶች ላይ ጠመንጃ ወጥቷል። መንግስት ይሄንን መቆጣጠር ስለማይችል የራሱን ስርዓት መቆጣጠር ስለማይችል ፖሊሱም ሚሊሻውንና ወታደሩን መቆጣጠር ስለማይችል በዚህ መልኩ ጠመንጃ የማንም እጅ ላይ ወጥቷል። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው ህዝብ እየተጨፈጨፈ ያለው። dhageessiteeti jirta kaa bifa kanaani kan uummanni duriyyeen hin beekamne kan hujii dhabe akkasuma kan mootummaan mana ari'ee meeshaan lafaa guuramee jira meeshaan nama hunda harka seeneeti jira kanaani kan uummanni cafacafamaa jirudha. Duriyyee Jawhar jedhe san jechuudha. Jawhar duriyyee jedhe waboodhaan jedhe maaroodhaan jedhe akkasii dubbii shafuu akkas maal godhu sirajuu beeki nama Itoophiyaadhaa keessaa ka'ee nama Keeniyaa gaafa inni dhufu Keeniyaa baacaa dabalee waliin mari'atu deemaa dinquu rayyaasaa wajjin wal argee Jawhar Yamaniidhaa Jawhar Gandeedhaa Maaroodhaa kan jedhurraa dhugaa barbaadaa fi miti namni dhugaa barbaadu kan burjaa jahee diyaaspooraan alatti gartee fakkeenyaaf Jawhariin kanarraa gaafataa jiru dhugaan guddoon takka addesiniif baatee jirti jedheeti yaada. Kanaadha kan uummata cafacafaa jirudha. Kuni kaadheenya kan hangaa isaanis addaan baaseeti ture. Jaalmaroonis kanuma irra deebi'ee gadi fageenyaanii akkaataa haala yeroo irratti bifa bilchina qabu
bishina qabuun akka bakka inni dhalateetti jechuudha bifa bishina qabuun gadi qabeeti himee fi jira jechuudha kuni dhugaa waan guddoodha jechuudha yeroo kana isin jedhu siyaasni jaalmarroo yookiin ammoo warra waboodhaa asiin bareedaa asiin fokkataachuu kiyyaamti haasawa inni kaleessa godhee fi siyaasa oromoodhaatiif siyaasa Oromoo irratti amma haggaamamaa jiru waan gana Oromoo irratti godhamu deemu kan sodaa gartee fakkeenyaaf Jawhar fa'allee amman tana irratti dubbataa jiran sanii fi haala mootummaan amman tana godhaa jiru waan paarlaamaa irratti haasamaa ture dhageessanii jirtanii haala san hunda kan fashalseedha jechuudha kan Oromoon ammoo akka wal hin qoqqoonneef karaa saaqeera jedheetiin fudha hundi kee dhageesseeti jirta jechuudha wanni garaagarummaan bira tokkollee nu hin jiru jechuudha kan deemamaa jiru Itoophiyaa akkuma Jawharii fi Jaalmarroo jechuudha akkasuma ammasii biyya san keessatti wanni ammaan booda dhiiga namaatiin taphatamu deemu sun haga tokko fashale jedheetiin yaada ammaan booda yoo ifoo bahanii ofii ajjeesan malee ebalutu akkas godhe wanni jedhamu sun hin bitamu jechuudha irraa kuni dhugaa dubbachuuf hin jibannoo guddoo jedheetiin yaada yeroo kana siin jedhu beeki waa'ee abaa'oo deeggaruu fi abaa'oo deeggaruu dhabuutii miti tuni dhugaa Oromooti jechuudha fakkeenyaaf amma ati abaa'oo yoo jibbite yookiin ammoo fakkeenyaaf ilaalcha paartii abaa'oodhaa kana yoo jibbite ilaalcha paartii abaa'oo jibbuu waan biraati waan ammoo maqaa kanaatiin godhamee madaa tahee Oromoo irratti hafuu deemu kan abbaan fedhe balleessuu hin dandeenye fakkeenyaaf paartii san yoo jibbite iyyuu balleessuu hin dandeessu jechuudha atiin jibbitaa kan jaalatutu jira kuni jibbaan kun gadi bu'ee hawaasuma qoqqooduu yoo ta'e malee homaa faayidaan qabu jechuudha ati fakkeenyaaf qabsoo karaa nagayaa kan ofee kootti amanta yoo ta'e ofee koo jala deemtee garuu ammoo abaa'oon haadhichi fufuu akkasuma mallee abaa'oo kan jaalatu jira akkuma ofee koo jaalatu akkasuma ammas ati yoo abaa'oo jala deemaa jiraatte kan ofee koo jaalatutu jira balleessuu hin dandeessu maqaa maxxansitee yamaniidhaa gandeedhaa maaroodhaa maaliidhaa tokkolleenu walirra ooluu hin danda'amu jechuudha kanaafuu duuba kuni dhugaa kanatu gadi bahee jechuudha madaan tun silaa Oromoo irratti hafuu deemti paartii miti arra gochi kuni abaa'oo shanee jedhamee haa himamu bur ammoo Oromoo irratti jechuudha gaafa bar milli harma muree gaafa jedhamullee warra amma fakkeenyaaf yookiin ammoo warra inni keessa bahee saba isaa sanii miti jechuudha paartii tokkodha kan kana godhe jechuudha wayyaanee kaleessa jennu kan namoonni hedduun akka Tigireetitti itti aaran garuu Oromoon ammoo jaarraa kanatti qoaga tokko ka addaan waa hubateeti jira akkasii miti malee paartii TPLF isan qofa jechuudha kan gartee akka fakkeenyaaf paartiitti kan nu miidhe garuu madaan kuni haga tokko hawaasa jidduullee dhufuu danda'a waan ta'eef madaa santu badee jechuudha waa'ee Haacaaluu Hundeessaatiinis wal qabatee waan inni dubbateetu jira jechuudha waanuma Jawhar dubbateen kan wal fakkaatu mee kanas dhageeffadhaati እና አይተሃል የከረዩ አባገዳዎች ላይ የደረሰውን ጭፍጨፋ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ነው ያደረጋሉ በራሳቸው መልሰው በራሳቸው ሚዲያ በራሳቸው በራሳቸው ሰው ደግሞ አይደለም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ይሄንን አላደረገም ያደረግነው እኛንም ብለዋል ስፔሻሊ አሁን ተገደለው አይነት ቡድኑን መናገር አልፈልግም ለአሁኑ ያለኝን መረጃ ምን አይላውቅ ያለው የሚለውን መናገር ስለማልፈልግ የፌደራል መንግስት ያደራጃል ለምን መናገር አልፈልግም አጫሉን የገደለውን ቡድን በተመለከተ አጫሉን የገደለን ቡድን አሁን ከተናገርኩ ያ ቡድን ምን አይል እንደታወቀና ምን አይል እንደተነካበት እንዲያውቅ ስለማልፈልግ እንጂ ሙሉ መረጃ አለኝ እኔ አጫሉ የተገደለ ማን ነው የገደለው ማን ነው ያቀደው ማን ነው የፈጸመው ዋይ Haacaaluu Hundeessaatii wal qabatee foormishiin guutuun qaba eenyu akka jeese eenyu faadhaan garee kan faadhaan akka eenyu faa akka itti hirmaatee guutuun qaba garuu ammatti dubbachuun barbaadu uummanni keenya miidhamuu danda'a yeroo barbaachisetti ammoo hin dubbadaadha kun soma Jawhar Muhammad dubbatee wal qabate Jawhar Muhammad Awurooppaa keessatti waa'ee Haacaaluu Hundeessaatii wal qabatee gaafii uummata keessaa ka'eedhaa fi waan gochaan godhuu deemuu jechaan uf jalaa hin balleessu ani waa'ee Haacaaluu haganumatti narraa hubadhaa hagan caalu dubbachuun barbaadu jedhe Jaalmarroonis waan calliseef qabaadha Jawharis waan calliseef qabaadha hoggantoota kana lameen yaanni isaanii hagana takka jechuudha hagana takka walitti dhihaataatii jira hir'inni paartii abaa'uudha qabu akkuma jirutti kan ofee kodhaa qabutti akkuma jirutti jechuudha yeroo fakkeenyaaf waa'ee kana dubbadhu ati marroo akkasii yookiin qulqulluu goote yookiin ammoo abaa'uu qulqulluu goote miti yookiin ammoo ofee koo qulqulluu goote hamaa waa'ee kanaatiin janka kanaa nan galchu hagana takka walitti dhiheenyi hoggantoota lameen jidduu jiru hagana takka jechuudha burjaaji dhiheenna kana baatii takka dura baatii lama dura hatta maqaa hayyoota profeesaroota doktoroota jedhamu hagan takka akka burjaajaa ture sooshaal miidiyaa kanarratti ni beektu jechuudha isa san hunda haqee jechuudha ara Jaalmarroon waan tokko hubadhaa hir'inni Jaalmarroon qabu paartiin abaa'oodhaa qabu akkuma jirutti haa ta'u suni rakkoon qabu hir'ina sanii mi'amma kan rakkise jechuudha waan abaa'oon qabuu fi waan ofee koo jidduu jiru gadi buusanii hawaasa jidduu hawaasa kan addaan qoqqooduudha hawaasni hin tokkoomin ammoo gonkumaa bilisummaa san arguu hin danda'u jechuudha hawaasni hin tokkoomin abadan dhugaa argachuu hin danda'u jechuudha ammaaf nutti mi'aawuu danda'a ani ganda kiyya qofaaf boohee rakkina ganda nama biraatiif osuma saba kiyya ta'ee jiru
miidhama fakkeenyaaf ganda tokko yeroo arge itti gammaduu danda'aaraaf garuu wanni sun namiidha jechuudha uf murtee ufitti gammaduu isa jedhamu san jechuudha ufitti murtee dhiigaa gammaduu isa jedhamu san jechuudha kanaafuu kuni paartii Oromoo jidduu dhugaa dubbachuu fi tarii Jaalmarrooni nama siyaasaa osoo ta'uyyuu irra guddaa loltuudha loltummaadhaan kan inni bahu saa innumaanuu siyaasa fakkeenyaaf Joohar haga tokko haga gartee warroota wallaalaa ana malee jedheetiin asii gulufuu kana caalaa siyaasa Jooharee isaa hoogganaa guddaa gartee kan siyaasa mataa isaadha tarsiiba mataa isaa lafaa qabu kanatu irra siyaasa Joohar fudhata jedheetiin natti mul'ata gaafiif deebii isaa kana keessa jechuudha dhugaa dubbachuuf kanaafuu siyaasaan Oromoodhaa hangana walitti dhihaachuun hangana gartee gara tokkotti harkifachuun tokkummaa Oromootiif isa guddaadha yeroo kana si jedhamu paartii feetee deeggareeti amma dura illee jenneeti turre ati abaa'oo qabsoo karaa hidhannootiin Oromoodhaaf ifa jette yaaddemii achu Jaalmarroo deeggaruudha paartiin Oromoo kan biraa tuquu maaltu si fide amma dura Baqqalaa Garbaa dubbateeti ture jechuudha atis yoo feetiin nu deeggarii atis yoo feeti isa deeggarii nu malee jechaati hin jirru Oromoon karaa hundaan karaa isa fakkaate hundaani qabsaa'uudha qaba nuti ammoo karaa kanatti amannaa karaa nagayaatiin qabsoon dhufa jee akkamitti karaa nagayaa jedhamu ni kijibanii maaliidha akkamitti san isaaniif dhiisi ogee araasii himte jechuudha san ogummaa isaan tarsiimoo lafa kaa'atanii karaa kanarra deemnee asiin pilaan bara Joohar bara 2019 pilaan A P B C D akkasiin lafa kaa'eeti ture pilaan hagamii irra akka jiran amma beeynu jechuudha ganaa itti fuufamaa jechuudha ati ammoo Abiyyi akkamitti ta'a allaaftumatti akkanatti waan anaa ati akkana laaftumatti harka galfanneetiin beekuu dandeenyu miti yookiin ammoo Jaalmarroo lolee akkam godhaa maal godhaa sunis kaayoo isaati nuti irraa beekuu dandeenyu jechuudha kan irra itti amantee siyaasa kamtu naaf ta'a jettee itti amantee ati ammoo hoogganaa kee dhageeffattee jala deemuudha jechuudha kanaafuu warri qabsoo karaa nagayaatiin ofeekotti amantan Jooharii fi Baqqalaa jala deemuudha jechuudha kan ammoo lakkii karaa qawwee hidhannootiin malee hin taamit au kaayoo wahiirratti akkamatti duudaadhaan akkamatti bar akkamitti tahama duuba Abiyyi toleen jira duuba amma isaan fakkeenyaaf amma Abiyyi waan isaan jedhan kana hin fudhata bara mana makkan haasa'u faadhatu jira jechuudha amma mee gaafii diyaaspooraan Awurooppaa raaga Ameerikaatitti mee Abiyyi duuba Abiyyi naa fudhata hin jenne nutu lakki Abiyyi akka fudhatu waaraantii fudhata hin jenne Abiyyi lakki qaaliin Huseena hin jenne wanni isaan haasa'u maalinni homo gubbaa kanarraa jechuudha wanni isaan jechuun jira waan bira Tigraay keessatti nageenyi bu'ee Oromiyaa keessatti nageenyi wanni hin buuneef hin jiru hunda waliin mari'atamu qabaa waliin mari'atamu qabsoo karaa nagayaati kan nu baasuudha qabsoo karaa nagayaati kan nu baasu oguu jedhamu ilaalcha kaayoo isaaniitti lafa kaahaa jiran jechuudha yeroo ammoo mariin hundi godhamuu qaba jedhamee Tigraay irraa lolli ka'amee karaa nagayaatiin dubbatamee Oromiyaa irratti lolli hin deeminidha asirratti mi'aama barama fakkeenyaaf fi paartiin OFEKOodhaa ABO'dhaaf dubbataa jira beeki ABO'dhaaf dubbataa jira maaliif isaan magaalaa keessa jiran karaa nagayaatiin qabsaa'anii isin koottaatti itti hirmaadhaa kadhataa jirani beeki bar paartiin OFEKO kadhatamaa jira kadhatameeti koottu itti hirmaadhuudhaan waliin garuu qaama kenna kan biraa kan siyaasaan faallaa ta'eetu ala jiraa innis haa dhufuudha kan isaan jechaa jiran kanarratti ololtuun warri gartee namaleedha yoo amantii faallaa isaatiin qabaatte namalee jechuun yeroo kana isin jedhu warra kana paartii irratti illee agarre yookiin ganda tokkollee bakka bu'een agarre homa sooshaal miidiyaa kanarratti deemamaa jirudha yoo ati Joowariin deeggarte gandee yoo ati fakkeenyaaf waan wayii dubbatte gandee yoo ati asiin yoo ati fakkeenyaaf waan inni deeggaru ala deeggarte hunda maqatu siif maxxanfama jechuudha waan kanaadha jechuudha kanama Jaalmarroon diige ni diige Jaalmarroon isa kana jechuudha kanaafuu dhugaa dubbachuu fi isaan akka jedhanitti Itoophiyaa bututtuu subbu Itoophiyaa jooytu Itoophiyaa akkasii Itoophiyaa marroodhaa bittinneessee facaasee haa facaatu haa diigamtu haa bittinnoytu haa gubattu Oromiyaa wala boomsa hin jenne Jaalmarroon akkas jechuudha ummata Itoophiyaadhaa waliin beera sabaa fi sablammoota Itoophiyaa waliin bilisummaa Itoophiyaa Oromoo hin miine tan hin cunqursine tan keeyyata 39 baadhatte haga mirga ofiin furtu'uutitti nuuf eeydu san ijaarannee waliin jiraachuudha sunu beekisteeppii dhumaati haga furtu'uutitti kan jedhu sun seera keessa jechuun gaafa wayyaan illee mirgi gartee dubbatuudhaatiif godhuudhaa dimokiraasiin jiraatu baatu keeyyata 39 san nu jira jechuudha kanaafuu Jaalmarroon olola warra gartee akkanumatti olola oofusanii harkaa diiga jedheeti yaadaan gaafiif deebii inni godhe kana keessatti kan inni kaase keessaa miidiyaa hir'ina miidiyaadhaa akka qabuudha Dooche Balee VOA faarratti dubbate gaafiif deebii godhe yeroo hedduu akka isaaniif akka hin dabarsineef akka lafa kaahamu faadha kan inni dubbate waan godhamu kanaa hedduu jechuun addunyatti beeksifatuu hin dandeenye kan jedhudha miidiyaa Oromoo ammoo maal agataadhaan kan ajaa'ibsiise waan tokko tokko irratti yeroo takka akkanatti bishina hagana ga'u kana mul'ate fakkeenyaaf waan gari ammoo jechuun fakkeenyaaf amma OMN maal agata miidiyaa Oromoon karaa miidiyaa saatalaayitiidhaatiin karaa onlaayinaatiin Oromoon hedduun hordofuu kan har'a maaltu jira maaltu taa'ame jedhee Oromoon quba qabu OMN maal agata yoo gaafiif deebii taatellee guyyoo abbaa jirmaatitti koottu miidiyaa Oromoo guddaan qabdu irratti
miidiyaa saniin garaagarummaa qabaachuu dandeessa abbaa miidiyaa sanii jibbuu dandeessa suni waan biraati akkuma har'a miidiyaa kanarra sitti aanu miidiyaa kanarra sitti aanu yeroo kana jennu beeki ofii fi miti nuti tarii yookiin amma fakkeenyaaf amma qabsoo karaa yennoo yookiin deeggaraan deeggaru garuu akkuma oromootitti fi akka gartee fakkeenyaaf sumaafuu faayidaa keetiifuu rakkina miidiyaadha kan himattu kan afaan amaaraatiin ta'e afaan oromootiin ta'ee OMN irratti koottu waan taa'ame tokko irratti waan kan isintu godhe jechuudhaaf gaafii gaggabaafillee akkuma kaleessa gaazexeessaan Tsaggaayin si gaafate kanatti jechuudha guututti wanta hamaa jiruu fi haala jiru uummata kee biraan gachuudhaaf miidiyaa kana maaliif akka lagatu namaaf hin galu jechuudha fakkeenyaaf komiin kalee achirratti dhiheessa keessaa tokko yeroo kana isiniin jedhu fakkeenyaaf wanni biraa komiin garagaraa kan paartii kanarra ka'u kan gartee wabotti ka'u kan jaalmarroof irratti ka'u hin jira miti sun akkuma jirutti tahee waan amma waan inni gaafiif deebii godhe kana keessaa kanaan isiniin jechaa jiru hagana walitti dhihaatuun qabsoon oromoodha hagana gartee bakki ilaalchi hagana nama walitti dhihaachuun ta oromummaa ta durii jedhamu sanii miti beeke amma ilaalchummaanuu tokko garaagarummaan isaan jidduu jiru jaalmarroon qawweedhaan galma yaade san gahaadha haga haalli jijjiiramnetti ofeekoon akka barbaadetu akka fedhettu iyyuu karaa nagayaatiin galma yaade san gahaadha garaagarummaan isaan jidduu jiru hagana qofaa jechuudha malee kaayoon isaanii tokkuma akka alaabaatti yalafanaa kaayii kaayoon kee alaabaa kana waliin hin deemu jedhamu sanii miti jechuudha dubbichi jechuun warra saniif akkas ta'uu danda'a garee ibsa kana baase garee jaalmarrootiin kan amman tana oromoon jala deemaa jiru paartii lameen kanaadha abaa okaraa hidhannoodha kan jaalmarrootii fi ofeekoo Jawhar Muhammadiif Baqqalaa Garbaati keessattuu eega Jawhar Muhammad paartii kanatti makame qeerroo fi qarreen kaleessaa oromoon guututti paartii kanaa irratti jechuudha abdii isaa kan jiru kanaafuu kuni waan oromoo wal mormisiisu miti jechuudha hundinuu karaa isatti fakkaateen haa deemu atilleen kan itti amantu deeggaru atilleen kan itti amantu deeggaruudha malee wanni nama wal mormisiisu hin jiru jechuudha haasoo inni kaleessaa jaalmarroon godhe warra gartee fakkeenyaaf afaan amaaraa dubbatuuf kenna ammoo warra amaaraatiif warra ammantana mootummaan walitti buusuudhaaf yaalaa jiru san qofa osoo hin taane oromoo fi oromoo jidduuyyuu araara buusee jechuudha dhugaa dubbachuuf an kanan keessa arge akkanuma tokkooti jechuudha kuni injifannoo guddoo jedheeti yaadaan akkanuma tokkooti tan abduu moobaala biraay hanga qophii biraatti walitti deebinutti nagayaan naa tura